hidda mukaanyataatiin jiru rabbi ummaddiin nu haa dhaabatu. Haqa ufiitiif falmataarra malee haqa ufiitiif falmataarra malee haqa kenna falmataarra malee biyya teenya bilisoomsuuf kan ittiin dhiiga isaa dhaabee halkan qorratti guyyaa roobatti aduutti wanti cinqameetiin wanna jedheetiin jedha akka kenna biyya baqatu hin wallaallee rabbi isaan nu haa tissu. Hunna rabbi isaanii haa ta'u. Mee hunna rabbi isaanii haa ta'u jedhi kulliin kee. Namtichi tokko afaan nama hagana kana keessa ka rabbiin irraa qeebalutu jira. Rabbiin du'aayii isaa irraa qeebalu. Amiin yoo jedhe kan irraa qeebalutu jira. Hunna rabbiin isaanii haa ta'u. Irree isaaniif haa ta'u. Ariitu haa qabdu. Ka isaan aduu isaan haa dhabu. Ka isaan aduu isaan haa dhabu. Iyyiitiin isaanii tokko qabte bishaan haa taatu. Ta isaan darbatte bismillaahi waraana haa taatu. Waraana isaan irraan jaame rabbi haa godhu. Bilchiginaa rabbi ardii irraa haa dhabamsiisu. Bilchiginaa rabbi ardii irraa haa dhabamsiisu. Obbiidiyoon afaan haa qabattu. Obbiidiyoon afaan haa qabattu. Kaleelleen gurguraa turte hadhaadhaan gurguraatti afaan haa qabattu. Afaan haa qabattu. Afaan haa qabattu. Afaan qabaabee lafa jidduun afaan qabu. Afaan haa qabattu. Kaleellee atoomilini irraa kaaseetiin haga addaatitti nutti jijjiiramaa kan ufitaattu. Obbiidiyoon manumatu nufitaara. Rabbiin afaan isii haa qabu. Ija isii haa qabu. Laacha isii haa qabu. Baatee galee isaanii rabbiin karrachaa cufu. Bitimaa Oromotti cuftee bitimaan isaanitti haa cufamu. Bitimaa rabbi isaanitti haa cufu. Bitimaa rabbi isaanitti haa cufu. Rabbi humna qaba humna mootii moototaati. Kan shaaramne kan shaaru. Kan dhibamne kan dhibamsu. Kan beelamne kan beelsu. Rabbiin afaan isaanii haa qabu. Obbiidiyoo rabbiin haa qabu. Obbiidiyoo rabbiin haa qabu. Diinni tokko gola kennaa fi golloo kennaa. Keessa waan jira bar. Bilisummaa manii gaabban sun taane bilisummaa duubisaa gaabbiin qabne rabbiin hunda keenya rabbi nuuf kenna. Hunda keenya rabbiin jaalala tokkummaa rabbi nuuf kenna. Argitanii akkuma addanatti dhuftan kana miila bichaadhaan dhufuu miti yoo qalbiin as dhuftan har'as boris ni milkooftan. Garuu yoo miilaan dhuftan taatan miilaan dhuftan yoo taatan boris hin deebisa malee waa'een fuuldratti deemu hin jiru. Dursee waan tan isin himu akkuma miilaan dhuftan qalbiidhaan illee botaa jirtan akka yaadattan har'attis borittis isiniif furmaata jedhee yaada. Galatoomaa isin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajaan gara bakka isaaniitti nu deebisaa. Galatoomaa. Egaa sheekonni keenya waan baay'ee nu dubbataniiru. Kadhaa duwwaa otoo hin taane eebba duwwaa otoo hin taane gorsas nu gorsaniiru. Gorsa isaanii akka fudhannu abdiin qabaa. Amma wallistoota keenya gara waltajjiitti afeeraa wallee tokkummaa waliin kaanee shabshab gooneetu. Qabsoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuuf waboo tumsuuf walitti argamtan hundumti keessan iyyuu galatoomaa ulfaadhaa. Alaabaa kana handhuura Oromiyaa Finfinneetti dhaabbanna. Akkuma wallee kana kanaafuu sagantaa dheeraatu nu dura jira. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa horaa bulaa deebanaan jedha. Galatoomaa. Gamtaadhaaf amileen itti kaata. Gamtaan egaa mucaa yeroo ammaatti artistii lafaatti ol dhufaa jirudha. Baay'ee artistii jabaa fi gameessadha. Ammallee yeroo tokko amilee naa kennaa fi gamtaadhaaf. Mee amma kallattumaan hayyoonni keenya namni lama asiitti haasaa nu godhu. Tokko lafa fagoo qaxxaamureetu dhufe. Tokko immoo asuma biyya kana keessa bara durii irraa kaasee qabsoo Oromoo keessatti nama waan baay'ee gumaachaa ture. Umurii isaa guutuu jechuun hin danda'ama. Jarreen kana lamaaniif mee yeroo tokko amilee naa kennaatii gara waltajjiitti naa simadhaa. Abbaa Mirgaa fi obbo Abdoo Qaadii. Amileen hin xiqqaata. Amilee. Ayyee galatoomaa Noora. Egaa wal duraa duubaan dhabamsa shanyii
kan Oromoo irratti gaggeeffamaadhaa ture. Lubbuu takkitti jijjiirraa hin qabne. Takafaltii namni isaa bakka buusuuf hin qabne. Kanneen Oromummaa magarsee nullee bakka kana akka geenyu. Warri nu godhe lakkoofsi tokkoffaa waraana bilisummaa Oromooti. Isa saniitu gangalatee bu'aa ka'aa karaan qabsoodhaa dheeraa daddabaa ol ka'aa gabbu'aa osoo deemuu irra geenye. Har'a bakka amma jirru kanatti silaa deega dubbiiti. Silaa har'aan tana nuti Oromoodha jennee bakka kanatti mataa walitti qabannee mataas ol qabannee qoma dhiibnee armaan dhaabbannu. Isaan lubbuu jijjiirraa hin qabne nuuf kennanii arma gahan. Rakkoo hedduutu jira. Bu'aa bayii hedduu qaama irratu cabanii fayyaa dhabuu hamilee cabuu kan bira kutee maqaa ilma keetii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiran akka inni gaaratti garaa guutuudhaan hin deemne diinni dhiibbaa hamaa irratti godhaa jira. Kun immoo miidhaa hamaadha. Haa ta'u addunyaa kanarratti namoota hedduutu waa jejji'ee jecha abaluu jiran. Qabsaawaan bilisummaa Oromoo miseensi waraana bilisummaa Oromoo har'a lubbuun hin jirre tokko bara 1970 gara dhumaa jecha tokko jee. Kubbaan hanga hafuuratti guutan hoggaa lafa dho'itti samii keessa ol tenneetti ol utaalti. Hacuucaanis haga hacuucaan hammaatti ummata san gabrummaadhaaf kaafti. Diinni keenya namni diina galatoomfatee hin jiru addunyaa kanarra. Garuu waan tokko waan gaarii godhan haa galatooman. Maal godhan? Nutillee ati ilma akkasii, ati lagagamaa, ati gaaragamaa jennee wallaallu. Isaan immoo Dambidoolloo haga Cinaaksanitti Walloo Raayyaarraa hanga Moyyaaleetti Oromoo tahuu qofaan nu ajjeesan. Oromoo tahuu qofaan nu miidhan. Oromoo tahuu qofaan nu godaansisan. Kun maal nu godhe? Jaalannee osoo hin ta'in gamanaas qabalamnee bakka tokkummaa kanatti akka deebinuuf nu godhee tokkummaan kun immoo eegala gaariidha jabaateetti fufuudha qaba. Waan tokkummaa irratti namoonni hedduu waa dubbataniiru. Walliftoonni keenyaas beekaan sheeni hundinuu tokkummaa namoonni hawwina. Namoonni feena. Tokkummaa feenuu fi hawwinu san immoo hojiitti hiikuudhaatu nu duraan qaba. Inni nama biraarraa eegalu. Anarraa eegala sirraa eegala ka biraan eegin. Oromoo gamanaa lama wal dhufe taanaan ati sadaffaa ta'e. Oromoo gamanaa wal yaame jennaan ati bakka sana irratti argame. Isuma kanaa tokkummaan. Gaafa waan Oromoodhaatiif kaanee bakka takka dhaabban tokkummaa keenya itita. Kanaaf har'aan tana eegala bareedaa tarkaanfii bareedaadhaa jenna. Rabbi rahmataa godhuu fi jaarraa abbaa gadaa jecha tokko dubbate har'aan dubbatanii. Nuti je diina hangarroo jechuu yoo hundi keessan beektan hin beeku wanta naa ol humaan jiran jiru jechuudha. Waan iftuutu daangaa hin qabne. Diina hangarroo kana osoo bakka takka dhaabbannee itti dhukaafnee miti fincaan keenyaa yoo itti gadhiifne dhiqee kuchisisaa jedhu dhugaa isaaniiti. Har'aa miti. Torbaatamoota gaafa waraanni bilisummaa Oromoo utubamu jecha kana dhahee abjuun isaa sun har'a immoo qeeroo gana tanaanii hojiitti hiikamaa jira. Lafatti argamaa jira. Tokkummaan waan biraa tokkollee dhiisaa. Qawwee qabaachuu maal huma tokkollee dhiisaa. Oromoon tokko taate qofa jennaan wanni hundi isaatu ifiif bakka isaatti deebi'a. Kanaaf ammallee tokkummaa feenu san nama biraa irratti hin eegina. Fakkeenya gaarii isaan godhadhaa. Munisiifas jettuun yoo xiqqaate kiiloomeetira 2,000 wayi shalayillee tilmaamaan hoggaan jiru illaalle. Sawwanni isaan xiqqee bakka kana fide Oromoon na yaame bakka isaanii sirriitti haa argamu jechuu qofa waan biraa tokkollee hin jiru. Kuni maal fide jechuudha? Tokkummaa hawwansan takka ja'anii eegala fakkeenya gaariidha. Kanaaf bakka Oromoon wal yaamnetti bakka Oromoon iyyitetti haa dirmannu isiniin jaa kana kabiraa biyya jaarutti jira. Saba diigame. Biyya diigamte. Ummata bakka isaarraa namummaa isaa haqanii
dhiibnee deebisu jira. Maafiin kan isiniin hulaa banaa hedduu qabna. Siyaasaan, diinagdeen, hawaasummaan wantoota hundaan aadaadhaan diigame. Kana ka diigamneen immoo nurra jabaatanii humnaan akka ani Oromoodha jedhee mataa waliin qabanne kan nu godhan. Arrallee sanumatu hojiitti hiikamaa jira. Waan barase soddoma kana dhaga'ini deengadda dhaga'e. Bamisraaq Itoophiyaa Harargee Kiflaagar jedhanii haasawan warra bilchiginna. Takkaa barate soddoma kana Misraaq Itoophiyaa waan jiru dhageenye. Baha Oromiyaatiin beeka malee. Warri har'aa sana abjootaa jiran. Kanammoo akka amma kaane kanatti yoo dura dhaabban iftaan boruu miti ammattuu taasisuu dandeenya. Yoo naasee hedduu haasawaa jaalladha. Waa hedduu haasawuun hin danda'a. Na caqasuu keessaniif hedduu galatoomaa. Waan waraana bilisummaa Oromoo abbaan fedhe ilaalcha fedhe haa qabaatu. Laga fedhe haa dhufu. Waraanni bilisummaa Oromoo laga qabu, ganda qabu, kutaa qabu, amantii qabu, Oromummaa qofa qabu. Isa kana irratti isa kana irratti naa jabaadhaa waan dandeessanii bakka waliyaamaa waltinnisaa. Yoo humna qaban laal fakkii tokko laala. Melala Awurooppaa keessa dhiyaatan Jarman, Faransaay, Ingiliz, Xaaliyaan hundi waliin geenyu rasaasa dhugaa harkaa. Maaliif? Qilleensa isaanii irra shimbirroon wayyaama isaanii malee hin deemtu. Humna qaban, qawwee qaban. Warra humna hin qabne ilaalaa. Kaantu itti dhufu, kaantu meeshaatti gurguru, kaantu hattuutti gurguru erga, kaantu diigaatti erga, kaantu waan waliin naqa. Humna yoo qaban, yoo wal jala yaane, yoo wal dhageenye, tokkummaa qaban nagaya akka nuti rasaasaa fi reebichaa fi biyyarraa baqaa fi hiraata bishaaniitii fi laata kal'uunaa taane kana ilmaan keenya akkan ta'an amma tokko taanee jabaachuun nurra jiran jaa fayyaa ta'a galatoomaa. Egaa abbaa waltajjiidha atummaan na afeeri naan jee obbo Abdoo Qaatii Abbaa Jabal karaa dheeraa qaxxaamuranii isin jidduutti argamanii hamilee isinii ta'uuf dhufanii akkatti simattan hin beekan. Beemaa jettu. Galatooma. Akkam jirtu nagaadhaan jalqaba jedheeti. Baga jiraattanii hedduus namatti toltu. Hawaasni Oromoo biyya Faransaa naannoo Paaris yeroo jalqabaatiif Awurooppaa keessatti yeroo dhukkubni kooroonaa dhufe asitti jechuudha. Walgahii akkasii gaggeessuutiin walgahiin kun isa duraa ta'uu isaatiif seenaa irratti galmaa jecha akkasitti itti aansee waamicha kana naagochuu isaaniitiif hawaasa Oromoo magaalaa Paaris addi duniyaa fi warri kaanis hedduu galatoomaa. Isinis haala akkasitti namatti tolu kanaan asitti argamtanii sagantaa kana miidhagsuu keessaniif keessattuu wabii Oromoo warra har'a Oromoo salphina amma biyya keenya keessatti saba keenya irratti dhufe kana akkasumas gaaga'ama ummata keenya irratti dhufe kana faccisuuf daggala keessa ciisanii nuuf du'aa jiran lafee isaanii cabsaa jiran dhiiga isaanii dhangalaasaa jiran tumsuuf asitti argamuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Qabxiilee tokko nan kakaasaa waa'ee xiqqoo waa'ee community Faransaarraan jalqaba. Maaliif waan tokko yaada walii kennuun hammeenyan qabu. As Paaris keessatti yeroo darbe keessatti namoota jajjaboo dhimma Oromoo irratti yeroo isaanii kennanii dhimmi Oromoo kun isaan yaachisee iddoo waltajjii qabsoon gaggeeffamu irratti mul'atan tokko jiru. Jiraachuu qofa osoo hin ta'in biyya kana keessatti ijaaramanii sagalee uummata keenyaa ta'uuf kan sosocho'an namoonni kun immoo
qabsoo keenya fuulduraatiif Awurooppaa keessatti neetworkii uumnee waliin taanee akka dhimma saba keenyaa kana guddifnu yaaddoo isaanii ibsaa jiru isaaniif kabajaa galchuufiin barbaada. Ammas immoo waan kana milkeessuudhaaf isaanii wajjin hojjechuudhaaf waadaan seenaa gama kiyyaan hawaasa Oromoo biyya Jarmanii waliin taanee biyya Faransaa biyya Ingilizii dhimma saba keenyaa hojjennaa namoota akka duniyaa soolan fakkeenyaaf yeroo dheeraa dhimma Oromoo irratti naman arguudha. Jarmanii dhufee Ingilizii bakka adda addaatti walumaan dhimma sabaa kana yeroo dheeraa hojjechaa baanee booda irrattis immoo dhimma baqattoota wajjin wal qabatee artistoota haa ta'uu qabsaa'oota haa ta'uu jajjaboon kan asitti dabalamaa jiru isaanillee jabeeffachuun barbaachisaadha. Kana malees immoo warreen Faransaa keessa yeroo dheeraa turan har'a kanin arge namoota yeroo haasa'an nama onnachiisan kan akka Sheek Hussein I think turaniiru na fakkaata abbaa mirgaa dhugaa abbaa bilaan nama hedduutu as jirtu maqaa keessan yaamee fixuu hin danda'u isinuma jajjabeessuun barbaada. Ijaaramuu qabna akka Awurooppaatti ijaaramnee waliin hojjechuu qabna. Kanaaf immoo hawaasni biyya kana keessa jirtan warreen amma koree ta'anii waan kana jalqaban cinaa dhaabbachuudhaan waamicha isaanii fudhachuudhaan qabsoo amma itti jirru kana finiinsinee gara fuulduraa akka deemsisnu akka gargaartan asumaan waamicha koon dabarsuu barbaada. Maaliif Oromoon biyya alaatti ijaaramuu isa feesise isa jedhuuf qabxii lama dubbadheen gara haasaa koo isa bu'uuraatti ce'aa. Kan Oromoon biyya alaa keessatti Awurooppaa ta'uu Noorz Ameerikaa ta'uu Awustiraaliyaa ta'uu ijaaramuun isa feesisuu fi ummata keenya biyya keessatti miidhamaa jiruuf wanti qabatamaan nuti hojjechuu dandeenyutu jira. Fakkeenyaaf sagalee ta'uu fi hiriira mormii bahuu fi hojii advokeesii hojjechuu waan isaan itti jiran addunyaa beeksisuudha inni dura. Inni lammataa ummanni keenya akka beektanu jireenya cunqurfamuu qofa osoo hin taane jireenyi isaas karaa diinagdeetiin maal keessa akka jiru an isinittiin himuu buqqaatotatu jira. Namoota qabsoo kana keessatti miidhamanii mana yaalaa ciisantu jira kan mana hidhan jirantu jiru. Maatii isaanii gargaaruudhaaf nuti asitti ijaaramuun baay'ee feesisa. Kanaaf waa'ee ijaaramuu irratti hundi keenyaayyuu sila Sheek Usmaa'il natti fakkaata yoon hin dogongorre maqaa isaanii waan qabxii jabaa tokko dubbatanii turanii lukaan qofa osoo hin taane miilaan qofa osoo hin taane qalbiidhaanis walitti dhufnee Oromoo biyya alaa kana hajabeessinu haa ijaarru inni jedhu qabxii guddaadha. Egaa waa'ee community Faransaa amma kana yoon dubbadhe waa'ee qabsoo Oromoo fi woboo sagantaa keenya isa bu'uuraa isa guddaa har'a asitti walitti qabamneef irraan yaada tokko kaasuu barbaada. Daddafeetaniin qabxii tokko kaasaa ilaalchoota bara 2018 qeerroo 5,000 ni ol jechaadha itti wareegamanii gara injifannootti ceenu sana ilaalchoota Oromoo jidduu turan maal fakkaatu? Maaliif haala amma keessa jirru keessa seenne ka jedhu xiqqoo wal hubachiisuudhaaf yeroo sanitti ilaalcha akka an ofii kiyya xiinxalee irra qaqqabeetti ilaalcha sadiitu ture. Tokkoffaa OPDOf dhiifama godhanii waliin hojjenna yaada jedhutu ture. Yaadni kun waa lama irratti hirkata. Lafaa kaasanii miti kan kana yaadanis qabsaa'ota Oromooti. Namoota afaan damma waan gaggaarii dubbatantu OPDO keessa as ba'uu eegalan bara wayyaaneessan jecha. Irra deddeebi'anii Oromoon miidhamuu isaanillee diinaa waliin wayyaanee waliin ta'anii Oromoo akka miidhaa turan warra amanantu amanneerraa kana jijjiiruu qabna warra jedhantu as ba'uu eegalan. Isaantu jijjiirama bara 2018 qeerroon fidde abbaa itti ta'anii gaggeessaa turan. Nutis immoo qabsaa'onni isaan amananii waliin hojjechaa turan. Kanaafi isaan kana wajjin ni ceenaa. Sabboontonni gaafii Oromoo caasaa mootummaa keessaa
asbahanii gaaffii Oromoo deebi'uu qaba jedhanii amanan waan turaniif OPDOf dhiifama gochuun kanaaf barbaachisaadha yaada jedhutu ture. Yeroo sanan isiniin jedhaara bara 2018. Lakki roadmap malee hin ta'u. Roadmap jechuun qeerroo hedduutti dhabneerraa wayyaaniin amma harka kennattee jirti, maqaleetti galtee jirti. Akkamitti kana booda adeemna? Akkamitti ta'uu qaba? Isa jedhuuf roadmap lafa taa'uu qaba warra hayyoota jedhantu jiru. Isaanis muuxannoo bara Haayila Sillaasee kufaatii Haayila Sillaasee booda jiru. Ammas immoo muuxannoo bara kufaatii Dargiin booda bara 1992 ABO irratti gaaga'ama dhufe sanallee akkasumas OPDO amanuun rakkisaa akka ta'e kanayyi sababa godhatanii lakki roadmap malee roadmap wahii jiraatee walii galteen wahii taasifamu malee OPDO amannee ittiin dhiifnu warra jedhantu turan. Yaanni sadaffaa ijaarsi biyya Itoophiyaa jedhamtu rakkoo hamaa rakkoo jajjabduu qabdi. Itoophiyaa dhumti gaafa Minilik waan Itoophiyaa jedhamu lafa Oromoo lafa kibbaa fi jiddugaleessa biyyattii qabatu yeroo Itoophiyaan ijaaramtu adeemsisiyyuu rakkoodha dhukkuba isa fayyisuu hin dandeenyu kanaaf san diignee kabiraa ijaaruu qabnaa jedhanii immoo warra yaada kana qabantu turan. Egaa yaada sadan kana keessa osoo jiramuu OPDO amanamtee nu ceesifti jedhamtee kan keessattuu Oromiyaa fi Finfinnee irratti abbaa itti ta'uunsi maal akka fidee xiqqoo si irraa dubbadheetaniin gara isiniif gabaabsu yaada. OPDO dhiifama godhameef sanatu ofisheetii lama turte yeroo sana. Tokko OPDO garaa jechuun garaa ishee malee waan biraa hin beektu. Wanni isheen jiraattuuf faayidaa ofii ilmaanis kan horattee manas kan ijaartee jireenya si bara waggaa 27 wayyaaneef ergamtee jiraatte garaa malee wanni biraan jiru. Dantaa sabaa rakkoon uummataa ishee yaachisu. Isaantu achi keessa ture. Kan biraa OPDO akka isaan yaamanitti mataa. OPDO mataa jechuun yaaduu dandeessi jechuu osoo hin taane warra profeshinii ogummaa isaaniitiif jedhaniitti seenan jechaadha. OPDO garaa kanatu OPDO mataarra aanee OPDO'n garaa immoo yeroo hunda gooftaa barbaaddi waan ergamtuuf barbaaddi. Gaafa amma wayyaaneen kufeeraa gooftaa ishee ergatu barbaaduu keessa nama hamaa kanaan dura hin beekamne wayitu as ba'e bara 2018 yeroo bahu gaarii fakkaatee abaaboo fakkaatee keessi isaa garuu kan summii hamaa of keessaa qabutu as ba'ee ni beektu muummicha ministeeraa Abiy Ahmed OPDO garaa qabatee jalqaba eenyuun cabse ofuma keessaa yi OPDO mataa amma isiniin jedhe ogummaaf jedhanii xiqqoo sabaaf ni dhimmamu sabaaf ni yaadu ammoo profeshinii isaaniitiin achi keessa turan isaaniin dhahani dura of jala maaliif yoo isaan irra aananii ummata Oromootiif hojjechuu maluu kan jedhu ni beektu. Sababa kana sodaa sanirraa ka'anii dura of keessaa yi nama dhahuu jalqaban. Egaa waan isaan hojjetan isinuun beektu xiqqoo yaadachiisuudhaaf jalqaban mootoolee nafxanyootaa faarsuu jalqaban. Olaantummaa isaanii mirkaneessuuf halkaniif guyyaa hojjechuu jalqaban. Mootoolee akka Minilik Haayila Sillaasee Dargii wajjin waan awwaalameeyyii awwaala keessa as baasuu eegalan jechaadha. Oromoon yookaan Oromummaa haasa'uun dhageessaniitu haasawa Abiy isa dura naannoo Amaaraa deeme. Waa'ee sabboonummaa Oromoo haasa'uun of xiqqeessuudha. Itoophummaa malee Oromummaan of xiqqeessuudha jechuu eegalan. Oromummaan xiqqeenya akka ta'e nutti himuu jalqaban jechaadha warri OPDO. Mootoolee isaaniif siidaa meeshaa qaaliidhaan fakkeenyaaf siidaa Minilik ka amma masaraa Abiy mana ciisa Abiy keessa jiru
Jaappaanitti akka hojjetamu taasisan. Kuni yeroo kanatti uummanni Oromoo isaan argaa jira ijji uummataa jecha. Kana qofaa miti. Miidiyaaleen biyyattii hundinuu jechuun ni danda'ama. Hundi isaaniitu Oromoo irratti duuluu jalqaban. Oromoo fi Oromummaa irratti. Oromoof Oromummaan akka diina Itoophiyaa ta'eyyii agarsiisu. Oromoon akka morma ofii cabsee gaccabsee sodaatu taasisu. Egaa achi booda itti aansanii caasaa qeerroo diiguu jalqaban. Kanaaf immoo istiraatejii sadi isaan fayyadamanii tokko maallaqaa fi lafa namoota sanaan gowwoomuu danda'u jedhanii yaadaniif sanaan gowwoomsanii garii immoo hidhanii warra xiqqoo dide hidhuu kaan immoo kan nuuf hamaa ta'uu danda'a jedhan ajjeesuu jalqaban. Wal yaadachiisuudhaaf anin kana isinitti himaa jira. Maaliif har'a as dhaabbanne isa jedhu dhumarratti dubbachuudha jedheetan. Egaa dura OPDO mataa akkan isiniin jedhe itti aansee qeerroo itti aansee iddoowwan Oromoo sabboonummaan Oromoo jajjabaan yookaan immoo waraanni bilisummaa Oromoo jira jedhanii yaadanii godinaa Wallaggaa Arfanii fi Gujii keessatti command postii labsan ni beektu isin. Miidiyaa irratti dubbatamaan ture. Maaliif miidiyaa irratti yeroo sana hin dubbatamne bilisoomni irraa xiqqoo yeroo kennuu fi nu ceesisu jedhame waan amanameef. Wanni isaan godina Wallaggaa fi Gujii keessatti gochaa bahan baay'ee waan sukkanneessaa hedduutu jira. Sana hunda amma asitti haasa'uuf miti haasofnees fixuu hin dandeenyu. Yoo ilmi maatii tokko ilmi isaanii waboo keessa jiraate ilmi keessan shaneedha jedhamuu qofaan maqaa shanee jedhu qofaan maatii irratti mana gubaa turan. Dubartiin yoo abbaan manaa ishee yookaan ilmi ishee bosona keessa jiraate ni gudeedamti ture. Inni kun seenaa bara durii haasawaan jiru bara 2019 bara 2018 as keessattuu 2019 jechuudha. Kanaaf immoo waan Oromoon amma an isinitti asitti himu osoo hin taane yookaan Oromoon telefoonaan walitti himu qofa osoo hin taane Amnesty International gabaasa bara 2019 addunyaaf dhiheesse irratti gochaa sukkanneessaa mootummaan Abiy uummata Oromoo irratti naannoo Gujii fi godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti taasisaa jiru saaxilaniiru. Oromoon akka kana walitti mee qabsootti hin kaaneef interneetaa fi telefoona waggaa walakkaaf naannoo sanatti cufan. Kun kijibaa wal yaadachiisuun gaariidha. Maaliif har'aas geenye isa jedhuuf. Egaa amma sarara deebi'aa gara dhumaan isinii dhufaa. OPDO of keessaa nama rukuttee even jaarmiyaa ofiitu diigdee jechuudha. ODP Oromoo Democratic Party jettee kan maqaa gara sitti jijjiiramne irraa OPDO'n yakka baay'ee waan of keessaa qabuuf maqaa jibbamaa waan ta'eef Oromoo Democratic Party haa taanu jedhanii kora Jimmaa irratti maqaa moggaasanii maqaa baatii ja'an turre. Kijibaa akka ta'e baatii ja'ayyoon turre achi booda gara biltsiginnaatti Oromooyyuu kan jedhu of keessaa gatanii jechuudha. Gara biltsiginnaatti isaaniif ol guddatanii nuuf immoo gadi deemtee jechuudha. Qeerroo caasaa qeerroo diiguu akkuma isinitti hime Oromiyaa naannoo Wallaggaaf Gujii keessatti yakka sukkanneessaa raawwachuu itti aansuudhaan diaaspooraa warra asii galan qabsaa'ota ofiin jedhan isaaniin immoo cabsuudhaaf ammas istiraatejii baasan. Isaaniif doolaaraan bituudha ni dura. UNDP United Nations Development Program jaarmiyaa United Nations guddina biyyaatiif maallaqa ramadameeyyii abbootii garaa biyya alaarraa deemee isaaniif ergamu ittiin bitte OPDO'n biltsiginnaan. Hin beektanu? Maallaqni kun yeroo ramadamu Itoophiyaadhaaf maallaqa saniin namoonni ogummaa qaban biyya alaatii galanii sadarkaa barnoota Itoophiyaa daandiilee infraastiraakcharii biyyattii keessa jiru wayyeessuudhaaf akka fayyadamuuf kan maallaqni sun kennamu gorsitoota
isaan namoota qaroo ittiin